Yoo akkam jirtu viidiyoo har'aratti waa'ee dhimmoota sadii ilaalla. Isaan keessaa dubartoonni fedhii walqunnamtii saalaa maaliif dhabu? Jibba maaliif horatu? Sababoonni rakkoo kana fidan maalinni? Furmaan isaa hoo maalinni? Akkasumas dhiironni rakkoo walqunnamtii saalaa irratti dafanii xumuruu fi rakkoo ka'uu qaama saalaa qabanii qoricha vaayagaraa liqimsuu qabu moo hin qabanii? Qoricha vaayagaraa kana eenyutu liqimsuu qaba? Namoonni liqimsuu hin qabne eenyudha? Kan jedhu sana ilaalla. Sadaffaa fi dhumarratti immoo qorichi qaama saalaa dhiiraa guddisuu ni jira. Namni tokko dhuguma erga guddatee booda qaama saalaa isaa qoricha fayyadamee guddisuu ni danda'a. Wanti kun dhugaadha kan jedhu ilaalla. Chaanaalii barumsa fayyaa kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe, like fi share gochuu akkasumas immoo mallattoo ida'uu tuquun hin irraanfatina. Dubartiin tokko sababa maalirraa kan ka'e walqunnamtii saalaa raawwachuuf fedhii dhabuu yookaan immoo jibba horachuu dandeessi. Dhiiras haa ta'u dubartoonni walqunnamtii saalaa raawwachuu barbaaduu fi fedhii horachuun amalaa fi seera uumamaa yeroo ta'u, dubartiin tokko sababa garaagaraan kan ka'e walqunnamtii saalaa raawwachuuf fedhii dhabuu yookaan immoo jibba horachuu dandeessi. Isaan keessaaf tokkoffaa qaamni saalaa isaanii yoo kitaaname yookaan immoo yoo murame. Lammaffaa immoo jireenya isaanii darbe keessatti seenaa walqunnamtii saalaa badaa yoo qabaatanii. Sadaffaa immoo dirqisiifamanii gudeedamanii yookaan immoo fedhii isaanii haala walqunnamtii saalaa akka raawwatan godhamaniiru taanaan. Arfaffaa immoo qaamni saalaa isaanii infekshinii garaagaraa miidhamee yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan dhukkubbiin kan itti dhagahamu taana. Shanaffaa immoo abbaa warraa yookaan jaalallee walqunnamtii saalaa faana raawwatan sanaaf jaalala kan hin qabne yoo ta'e. Kan biraa immoo jijjiiramni hormoonii yoo jiraatee fi jireenya isaanii keessatti yaaddoo fi aariin guddaa yoo jiraate. Yaalii fi furmaanni rakkoo kanaa sababa itti dhufe irratti hundaa'a. Qoricha kana beektu vaayagaraa jedhama. Namoonni baay'een rakkoo walqunnamtii saalaa irratti qabna jedhanii yaadan otoo haalli fayyaa isaanii guutummaatti hin beekamin faarmaasiitii bitatanii fayyadamu. Utuu haalli fayyaa keessan guutummaatti hin beekamin qoricha kana bitatanii fayyadamu lubbuu keessan irratti rakkoo guddaa geessisuu danda'a. Keessumaa immoo namoonni dhukkuba onnee, dhukkuba kalee, dhukkuba tiruu fi dhukkuba ijaa qabdan qoricha kana bitatanii hin fayyadamin. Qorichi qaama saalaa dhiiraa guddisu hin jiru. Sooshaal miidiyaawwan garaagaraa irratti qaama saalaa dhiiraa guddisuuf jedhanii qorichoonni garaagaraa ni beeksifamu. Garuu sobadha. Maallaqaaf yeroo keessan hin gubina. Qaama saalaa dhiiraa guddisuun kan danda'amu gosa baqaqsanii yaaluu yookaan sarjarii peenopilaastii jedhamuun qofa. Yaaliin kun immoo biyya keenya keessatti hin argamu. Ergaan fayyaa irraaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Wanti isin hin galle yoo jiraate viidiyoo kana irratti isaa ta'u gaaffii fayyaa wajjin wal qabatu kamiyyuu yoo qabaattan koomentii irra naa kaa'aa. Akkasumas yeroo itti aanu irratti dhimma fayyaa bifa viidiyoodhaan isinii hojjedhu yoo qabaattan gaaffii keessan koomentii irra naa kaa'aa. Ergaan fayyaa irra isinii dhiyeesse yoo isinitti tolee fi barumsa gaarii yoo irraa argattan chaanaalii kana subscribe, like fi share gochuun maatii ta'a. Namoonni rakkoo fayyaa kamiyyuu qabaattanii qaamaan dhuftanii nu mareessuu fi yaalii argachuu barbaadan bilbila keenyas piroofaayilii jiruun beellama qabattanii dhuftanii mana yaalaa keenyatti yaalamuu dandeessu. Akkasumas immoo bilbilaan nama mariisuu warri barbaadan akkasumas sooshaal miidiyaa garaagaraa WhatsApp, TikTok, Telegiraamaan nama mariisuu barbaadan bilbila kanaan nama mariisuu ni dandeessu. Nagaan tura.